warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi Rabbii isin bira haa jiraatu. Egaa akkuma beekamu YouTube irraas gumii hojii harkaa bifa adda ta'e bifa bareedaatiin isiniif qabadhee dhufee jira ana waliin. Egaa gumii hojii harkaa keenya irraatiif kan nu barbaachisu kirrii bifa lama, kirrii adiif bifa kanaa jechaadha fi kiroosheedha. Kanan fayyadamu jira kana sadaniini gumii hojii harkaa keenya akka isinitti tolu abdiin qaba. Turtii gaarii. Egaa kanan isinitti agarsiisu isin waan feetaniif godhachuu ni dandeessu. An arraaf kan shinii isinitti agarsiisaa jechaadha. Egaa kan shinii tokko dhachuudhaaf kan nu barbaachisu sansalata. Yeroo baay'ee shiniidhaaf sansalataan jalqabanna. Sansalata haala kanaan jalqabanna. Haala kanaan sansalata dhaanna jechaadha. Amma shinii tokko nu ga'u sansalata 70 dhaanna jechaadha. Tokko haala kanaan 70 lakkaa'ee dha'ee isinitti deebi'a. Egaa haala kanaan 80 dhaadheen dhufeera. Sansalata 80 haala kanaan dhaadheen jira. Amma kan nu barbaachisu kan erga 80 dhaannee as bakka kana qabnee 1 2 3 4 3 dhaanna. 3 kana akka double crochet tokkotti finnee isii kanarras deebisannaa jechaadha. Haala kanaan jalqaba irratti yoomillee akkasitti dhahannaa jechaadha. Bifa kanaan akkasitti dhahanna. Daariin isii kuni akka double crochet lamatti. Sansalanni sadan kun akka double crochet tokkotti, tokko qofaatti akka double crochet tokkotti fayyadamna jechaadha. Sana booda 1 2 3 4 5 6 erga 6 dhaannee 1 2 3 lakkaannee arfeessaa irratti crochet keenya irra tuummareen yala tokko crochet korra tuummareen 1 2 3 arfeessaa kana keessa akkas gabaabduu fudhannaa jechaadha. Haala kanaan ammallee 1 2 3 4 5 6 ammas 1 2 3 arfaffaa irratti finnee kana keessa dhahanna. Gabaabsinee walitti qabsiifannaa jechaadha. 1 2 3 4 5 6 ammallee 1 2 3 arfeessaa bakka kanarratti finnees akkasitti dhahannaa jechaadha. Amma akkasuma taara jechaadha. Walakkaan kun bifa kanaan nuuf ba'a. Zuurii guutee sirriitti deebi'a. Egaa haala kanaan zuurii guuttannee jirra. Erga zuurii guuttannee dhuma kanarraa akkuma gama kaaniin sanitti agarsiisee asirra yoomillee double crochet 2 dhahannaa jechaadha. Roga gamaaf gamanaarra double crochet 2 dhahanna. Erga akkas dhahannee 1 2 3 double crochet 3 sansalata 3 akka double crochet tokkotti fudhanna finnee bakka kana keessa double crochet tokkotti dabalannaa jechaadha. Haala kanaan bakki kun double crochet 2 nuuf ta'a jechaadha. Tole amma sansalata tuundeen crochet keenya irra tuummariin finnee bakka kana as keessa akkas tokko gabaabsannee qabsiifanna. Walakkaa kana jechaadha. Akkasuma finnee guduunfannaa jechaadha. Haala kanaan tokko akkas godhannaa. Ammallee crochet keenya irra marree finnee kan itti aanu kana keessa boolla lammataa haala kanaan dhahanna. 1 2 3 yeroo 3 ol baafannaa jechaadha. Sinii galee irraan deebi'a. Erga akkasitti guduunfannee
finnee bakka kana kirooshee keenya keessa marree as keessa boolla taanu kana keessa baafannaa jechaadha. Akkas gabaabsinee qabsiifannaa. Sana booda 1 2 3 akkasitti yeroo 3 xumuranna. Ammallee achuma keessa 1 2 3 haala kanaan 3 dhaanneerra. Ammas achuma keessa 1 2 yeroo 3 akkas sansalata tokko dhaanna. Ammallee achuma keessa 1 2 3 meeqa dhaanneerra ammoo 6. Boolla tokko keessa kan nu barbaachisu 6 jechaadha. Erga akkasitti 6 guuttannee boolla taanu keessa kirooshee keenya irra tuumariin finnee ammas walakkaa kana keessa tokko qabsiifanna. Akkas guduunfanna. Sana booda tokko akkas keessa baafannaa. Erga keessa baafannee amma kirooshee keenya irra akkas marree finnee boolla taanu kana keessa akkasitti baafanna. Yeroo meeqa 1 2 3 yeroo 3 harkifannaa jechaadha. Ammallee achuma keessa 1 2 3 ammallee 1 2 3 ammas 1 2 3 boolla tokko keessa 6tu nu barbaachisaa jechaadha. Boolla tokko keessa double crochet 6tu nu barbaachisaa jechaadha. Amma akkasitti 6 arga guuttannee sansalata tokko akkas keessa baafannaa. Boolla taanu keessa haala kanaan walitti qabsiifanna. Sana booda akkas agartanii boolla tokko keessa double crochet 6 dhaanna. Boolla taanu tokko keessa tokko qofa walitti qabsiifanna. Kan itti aanu keessa boolla tokko irra darbinee 6 dhaanna jechaadha. Haala kanaan zuurii guuteen isinitti deebi'a. Egaa yeroo zuuriin guutan akkanatti naaf ta'ee jira. Baay'ee tokko bareeda. Asirratti daarii kanarratti akkuma isinitti hime double crochet 2 dhaannaas niin jedheera. Double crochet 2 haala kanaan dhaanna. Sana booda 1 2 3 sansalata 3 dhaannee naanneeffannaa. Erga naanneeffannee sansalanni 3 kun akka double crochet tokkotti nuuf ta'u isii kanarra dabarfannee isii lammataa kana keessa dhaannaa jechaadha. Haala kanaan double crochet 2 nuuf ta'ee jira jechaadha. Amma asirratti sansalata 6 akkuma jalqabaa dhaannaa. 1 2 3 6 arga dhaannee amma bakka kana keessa kunoo sila 6 dhaannee turre. Erga sansalata 6 dhaannee as keessa tokko roo 6 dhaanneerra. Kanaaf 2 irra tarkaanfannee kunoo sinitti mul'ata yaada. Isii kana lachan irra tarkaanfannee finnee as keessa galfannaa jechaadha. Kunoo kanarra tarkaanfannee isii kanaaf kanarra tarkaanfannee isii kana keessa finnee galfanna. Isii kana keessa yeroo galfannu kirooshee keenya irra marru haala kanaan finnee walitti qabsiifanna. Erga walitti qabsiifannee 1 2 3 4 5 6 sansalata 6 dhaannee ammas finnee ammallee isii kana 2 irra tarkaanfannee 2 karaa gamaaf dhiifnee bakka kana keessa galfannaa jechaadha. Agartanii jalqaba 2 dudduubatti dhiisnee finnee sadaffaa keessa qabsiifannee amma immoo 2 walakkaatti dhiisnee finnee bakka kana akkasitti qabsiifanna. Agartanii ammallee 1 2 3 4 5 6 sansalata 6 arga dhaannee
isii kanarra tarkaanfannaa. Si jalqaba wal qabsiisnee darafanne keessa tarkaanfannee finnee ammas lama dudduuba akkasitti dhiisnee dudduubarraa lama dhiisnee walakkaa kana keessa qabsiifanna. Sana booda 1 2 3 4 5 6 ammallee lama walakkaa dhiisnee lama keessa akkas baafanna. Agartanii lama asii dhiisnee 6 bakka 3 itti baafanna jechaadha. 1 2 3 4 5 6 kunuunsi kanarra tarkaanfannee jalqaba si kana qabsiifa kana tarkaanfannee finnees lama hirree akkasitti qabsiifanna jechaadha. 1 2 3 4 5 6 ammallee finnee as keessa qabsiifanna. Agartanii haala kanaan dhahee zuurii guuteessanii deebisa. Dhoofsi kun kana booda bifuma tokkoon zuurii guuteessin itti deebi'a. Egaa ammallee zuurii guuteessanii jira. Erga zuurii guutee 1 2 3 sansarata 3 dhahee as deebi'a. Sana booda dhuma kanarra double crochet 2 sinin jedheera. Amma dhoofsi keenya bifuma duraatiin waan ta'eef fedee isii kana keessa akkasiin qabsiifadha. Sana booda akkas crochet tokko dheekee kana keessa crochet korra maree kana keessa fidee akkuma jalqaba sanatti agarsiisee yeroo 3 baafadha. Boolla tokko keessa 6 dhaadhaa jechaadha. Akkasitti bifa kanaan boolla tokko keessa 6 dhaadhaa jechaadha. Agartanii sansalatti nu barbaachisu yeroo tokko qofa haala kanaan double crochet 6 boolla tokko keessa dhaabnaa jechaadha. Sana booda amma finneesii kana keessa qabsiifanna. Boolla tokko keessa double crochet 6 boolla tokko keessa tokko akkas walitti qabsiisaa. Haaluma kanaan bifa barbaanneen dhahannaa jechaadha. Hojiin isaa bifuma tokko bifuma amma isinitti agarsiise kanaan hojii keenya guddifanna. Kirrii bifa lamaan dhaasnee jedheera. Zuurii kana booda kirrii adiin itti dhaadhachaadha. Haala kanaan zuurii kana guutee kirrii adiitti quduunfadheen dhufaa jechaadha. Egaa haala kanaan zuurii guuttadheetan hin jira. Amma kirrii adiin itti dhaadhachaadha. Zuurii 2 bifa kanaan dhaadheera. Adiidhaan zuurii 2 dhahaa jechaadha. Bifuma kanaan akka feene itti dhaachuu dandeenya. Hojiin kun bifuma tokko akkuma kanaan wal ba'an gatu murasaatti amma adiidhaan dheessatti agarsiisa. Egaa hordoftoota koo gumiin hojii harkaa keenya yeroo dhoofnee guddifannu akkas nuuf ta'a. Baay'ee tokko bareeda, baay'ee tokkollee salphaadha. Yeroo illee nutti hin fudhatu. Kirrii bifa barbaadaniin haala barbaadaniin sin dhahachuu hin dandeessu. Waan feetaniif sireedhaaf illee baay'ee tokko bareeda. Biffeedhaaf, soofaadhaaf, shiiniidhaaf akkuma kana baay'ee bareeda. Egaa hundi keessanuu akkasin kanarraa ilaaltanii dhaattanii mana keessanitti miidhagfattan abdiin qaba. Sinan gafeetan dhaattus niin jedheera. Viidiyoo kana kanumaan hin xumura. Hanga viidiyoo biraatiin illee wal agarrutti turtii gaarii isiniin jedha. Gaaffii qabdan illee koomentiidhaan na gaafadhaa, isiniifan deebisa. Dogongoroon qabu illee koomentiidhaan natti himaa. An isiniif deebisuudhaaf qophiidhaan isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin wal arginuttu baay'ee.